waliinuu nyaannaa nu duukaa bu'aa daawwattu. Gooftaa Yesuus. Tole ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo jirra galata isaa guyyaa har'aa maal akkana kajeelchise isin agarsiisa jechuudha. Maal akka ta'e beektu waan kana hin beektu jedhee yaada. Hin beektu moo hin beektan? Marqaa itittuudhaani jechuudha. Marqaa itittuudhaan dhadhaasa argitanii dhugaa marqaa itittuun na kajeelchise. Kun hojjetadhee jira jechuudha. Hojjetadhee waan hin jiruuf amma nyaachuudhaaf ni duukaa bu'aa mixaatti naqa. Mixaatti naqeetan jechuudha. Waliinuu nyaannaa nu duukaa bu'aa daawwattu. Gooftaa Yesuus. Maali jo viidiyoon hanga galabbaxame jechuudha. Akkasitti nyaata udide viidiyooni har'a kana kajeelchisee jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoo yoo nyaata udide hin beeku. Mixaatti naqadha. Itti guddiseera garuu. Argitanii dhadhaasa. Dhadhaadha kun hundi jechuudha. Itti guddate dhadhaatu. Dhadhaatti guddate nyamanna hojjete namiti nan kajeelennaan itittuu bitanii fidanii itittuudhaan hin kajeele jechuudha. Marqaa itittuudhaan hin kajeele kunuuna hojjetanii jiru siniin jedha daawwattoota keenya kottaa nyaadha. Dhugaa akka mi'aawu basmaa na hojjetaniit nama ni ilaalanii yoo kajeelchisee nyaadhuu fixiitinuu nin dhufnaa jedhanii baan jechuudha. Jaartiidha. Qursi nyaanneedha. Ciree nyaannanii. Rabbiin sacan sababiin ani nyaanne beektu waan na kajeelchise sana argachuun qaba jedheen didee taa'ee jechuudha. Anis mul'adhuure. Yaadha ko. Waan na kajeelchise sana argachuun qaba didee otoo ciree nyaatiin amma yoona sa'aatii 7 ta'eera 7 qixxee ta'eera amma yoona nyaanne jechuudha. Na nyaadha daawwattoota keenya. Dhugaa waqannaa waan nama kajeelchisee basuma akka nama godhu sinitti himuu hin danda'u warri beektan jirtu. Warri beektan hin jirtu waan ta'eef jechuudha. Amma nyaadhutti jechuudha na hanga baggabe jechuudha. Urgoo qaba. Jaartiidha kan na hojjete. Jaartii wayiiti waan isaa na eebbisu. Na kajeelchinnaan na hojjedhaa jedheetti madde jechuudha. Akka malee mi'a. Akkan barbaadu ta'eera jechuudha. Akka na kajeelchise sana naa ta'eera jechuudha. Harkaan hojjetan yeroo nama kajeelchise ani yoon hojjedhee nyaadhu narraan galu jechuudha. Itittuun itti dabaladha. Itittuullee kun kanaaf fidanii kanaan naa fidaniit ammayyuu as keessa baay'ee jira jechuudha. Nunne kanatti naqadhe mala. Viidiyoon maal ta'eedha? Naa taa'uu dide kaameeraan. Kaameeraan naa taa'uu dide. Kana fakkaata. Dhadhaasaa cabse. Dhadhaansaa akka mi'aawu. Dhugaa waaqa allaan hin mi'aawu. Itittuun itti naqadha. Bukkee isaatti. Bishaan isaa toon ta'e midhaan isaa jechuudha. Ila doyya. Namni nyaatu hin jiru. Anumatu nyaata. Itittuu biiftuu yoo dhugde malee namni dhugu hin jiru. Mul'unaan hin dhugu. Jaartiin itittuu fi marqaa kana naaf fidanii jechuudha.
Na kajeelchise jedheenti madhee jechuudha daawwattoota keenya maal si kajeelchise naanini marqaa ittituudhaan hin jedheen. Achiin na hojjetan jechuudha. Dhugaa qal'aanii mi'aawu. Akkam barbaade argadheera bakka. Akkam barbaade sana argadheera jechuudha. Dhadhaa isaatti baay'ate. Kottaa nyaadha. Daawwattoota keenya kottaa nyaadha. Kophaa kiyya. Booda immoo kophaa nyaatte naan jettu dhadhaa isaan cabse. Akka kophaa san kajeelchisaa warri waa qabdan. Yoo nama kajeelchisee osoo hin nyaatin dhiisan jedhan mucaatu gugurraachaa naan jedhan jechuudha. Achiin ani waan akkanan kajeelchifne garuu gara nyaataa yaadachaa hin turreeyyuu beekumanii jechuudha. Kun abbaa biiftuu na baqachuu eegaleera jechuudha. Na baqachuu eegalee jira. Sababbiin isaa fidii waan na kajeelchise fidii waan hin jedhuuni mana lolu'ee baqataa jira jechuudha gara hojiitti. Misaadhaaf du'ee nyaatee baa jechuudhaaf daddafee jechuudha. Na biraan turu jechuudha. Kana fakkaata. Gurraachaan jira immoo samoona kana. Maal jettu sun? Videoon dideen harkaa nyaanyisaa jechuudha. Oofe bakka. Manuma inni na kajeelchises. Inni na kajeelchises kanuma. Oofe. Jireenya addu'een dhugaa. Kursis misaas hin nyaanne jechuudha. Kunoo misaa koo marqaa ittituudhaanii jettika. Jettee ayyoonii jedhe. Warra kakoo waan akkasiisin kajeelchise jirtu. Kottaas inni hojjechiisa. Namni hojjetu jira waan ta'eef jechuudha. Kottaa nyaadha. Dhadhaa baay'ate dhadhaa. Argitanii? Tutto dabala. Na gurraachesse videoon na gurraachessee jira.
guddisa nama gubame liqaansa mana gurraacha sakatti Bashe video baay'ina gurraachessee jira dhimma haadha isaati. Nan ol jedhu na gurraachessaa jechuudha. ምርጥ abbaan beeftuu na baqatee baay'ee jechuudha. Maaliif waan kajeelu aannan dhuguu arguun barbaadu jaaladhuun ture duratti jettuudha. Aannan beeftuu garaatti baadhuuni bara ammas immoo diggaamni kajeelchise baranas immoo dhugaan ture na beektu miti. Jettuun isaa baay'ee bareeda. Dhadhaatti baay'ate garuu minxaasan haguba. Kota nyada. Ani waan kajeele ergadheera kanarra nan kajeelchisu kana jechuudha. Waan biraa ta'e malee. Kana fakkaata daawwattoota keenya maanni maaduu kana afuran galfadha kwa daddafii nyaadhu naan jedhan hojjetanii fidaniitu daddafiitii nyaadhu maan jedhan jechuudha. Dhugaa asaatan bubbute jechuudha. Na daawwattoota keenya kana fakkaata warri garaatti baattanii akkuma koo gaanjira galata waaqayyo gaajira kunoon fiigas keessa illee gadooton viidiyoon waraabessin agarsiisee akkatti wur jechaa oola jechuudha. Nagaan si ayiku jedha. Nagaatti turaacha like share comment godhaa nagaatti turaacha.